Oduu simbirtuu namtichi lammii Liibiyaa ajiidhaaf gara dirree xiyyaara Liibiyaa deeme sababa waraqaasaa deemuu hin dandeessu jechuun hojii rabbiif mujiizaa guddaa rabbiin achi keessatti dalaguun namoota hedduu ajab jechisiise. Namtichi lammii Liibiyaa ta'e ajiif akkuma nama kamuu gara dirree xiyyaara Liibiyaa yeroo imaretti waraqaa yookaan paaspoortiin kee rakkoo waan qabuuf imaluu hin dandeessu jechuun xiyyaara hujjaajotaa keessaa hambifameem. Yeroo kana namichis dirrima xiyyaaraa keessatti gad deebi'ee taa'e inshaallah nan deemaa ji'a lalaas nan dhaqaa jedhee rabbi isaa kadhate. Xiyyaarri isa dhiisee deeme daqiiqaa muraasa eega deeme booda rakkoo teeknikaa waan isa mudateef deebi'ee akka qubatuuf dirqameem. Yeroodhuma gabaabaa keessatti xiyyaarri sila dhiisee deeme deebi'ee qubateem. Xiyyaarri hujjaajota fe'ee deemaa ture kun eega deebi'ee qubatee booda rakkoo teeknikaa isa mudateef ilaalamee namicha kanas yeroo lammaffaaf fuuchuu didee imala isaa ammas itti fufeem. Daqiiquma muraasa booda marsaa lammaffaa imalaa eega ture booda ammas rakkoon teeknikaa xiyyaara kana mudateera kan jedhu waan dhaga'ameef xiyyaarri kun dirqamaan akka deebi'ee qubatu ta'eeraam. Xiyyaarri kun yeroo lammaffaaf rakkoo teeknikaa isa mudateef deebi'ee akka dirree xiyyaara Liibiyaa keessa qubatu kan danqame yeroo sadaffaaf ka'uuf namoonni achi keessa jiran nama kana dhiibnee hin deemnu jechuun isa waaman. Eega Hamiir gara xiyyaara kanaatti deebi'ee booda xiyyaarri kun yeroo sadaffaa irratti hujjaajii kanatti makuun Hamiirin fuudhee imala isaatti fufe. Eega Hamiirin fuudhee itti fufe booda nagaadhaan imala milkiif rakkoo tokko malee dirree xiyyaara Makkaa qubachuunsaa dhagahame. Namoonni garaagaraa namichi kun rabbiin biraa maal godhe waan rabbi jaallatu maal godhe rabbiin maaliif kana taasiseef jechuunis kanneen ajaa'ibsiifatan jiru. Dandeettiin rabbii yeroo kamitti sababa ta'e ilma namaan gadi qabamtullee rabbiin akka ol si fuudhus namoota hedduuf fakkeenya ta'eeraas jedhameem. Namtichi kun amma imala isaa hajjiif taasisaa ture Makkatti bu'ee jiraachuunis